ne ilmoolleen akka malee rakkisuuf jirti obboleeyyan kiyya biratti kana. Video. Cufadhu video. Video tufi mama. Tufi barbaannu video. Cufaan gaa. Ayyee cufnee jirra. Assalamu alaikum ilmaan Oromoo akkam jirtan naga qabdani. Tokkoffaa duraa baganaa jiraatanii naaf cinqamu jirtanii naaf galatooma zichaa keessa rabbisanii haa kabalu. Hin barbaannu. Laal jabaan. Maa boota. Maa warraa keetiin akkas godhe. Bakka zinaan dalaynemi rabbi si argaan isa salphata malee si himiti imbooyin haga ati bootte sana mootuyyuu rabbiin jazaa deebise inni san caalaa bu'a imbooyin waan jiru qofa waan beektu qofa nutti imbooyin akkana namni kaabbaa wajjin haraama dalagee baame ati abbaa manaa keetii maa bootta kaabbaa warraa keetii wajjin akkas hin taane eenyu wajjin taata imbooyin nu martuu hin taana. Waan namni martu ta'u waan dubartiin taatu waan addaan taate imbooyin bulloonti. Akka nam tokko jiraataa turre inni kan booda kalaas ammaan tana osuma wajjin jiraachaa jirru bakka akka nam tokkotti ani waliin jijjiiramee biyya namaa keessaa gala jedheeni miseenjara wal baranne awwala gisee wal barannuuni na dhagaa jirtani obboleeyyan kiyya. Akkasi kalaan samboodha akka nam tokko akka nama nagaatti dhufee jiru kiyya keessa seenee hayyee jiru eega kaa dhuftee natti rakkoo takkan qabu tole anillee bakka hanqa yoomi ta'a biyya namaa keessa hin heeru bakka heerumeessitti jiru kiyya jijjiiradhaa jeen tole naan jedhe akka nam tokko walitti dhufne osoo isa wajjin waggaa takkan ga'een ilmoon kun natti hafe kalaas ilmoo kanallee an biyya namaa keessa dhaluu hin barbaanne garuu waan rabbiin jee malee wanni an jeen taatu ilmoo kana natti hafe hanqa baatii 8 ilmoo kana mana arabaa keessa dalagadhe hammaama kana ofirra taa'ee dhiqee mana kana ofirra taa'ee xaragee waa meeqa ta'ee ba'aa bu'ii meeqa argee baatii 9 kiyya guuttadhee mucaa kana dahee inni shurxaan qabdee biyya galee ilmoo kanallee dhalee mana ona keessa beela ciisee waa meeqa ta'ee mukayyafan qabu ifaan qabu sanuu mana ona namni kireeffachuu dide keessa namni naa kenne galee akkasii ulmaa bahee baatii 3 moo 4 akkasitti taa'ee mana arabaa dalagachuudha tare ammuman kiyyaafuu dalagarra dhufe inni shurxaan qabee biyya galee maal naan ja'a birrii ergii naan ja'a yaa abboo birriin qabu silaa birrii qabaadhe ani daa'ima kanaa ofirraa galchee akka hiriyaa kiyya gaduraanitti dalagadha birriin qabu maal si ergaa sila atu daa'ima kana narraa ergite narraa fudhattee jedhee maallaqa naa barbaadde naa ergite narraa fuute ani akka nam tokko nu dalagaan jedheen jennaan inni yookiin gale yookiin birrii erginaan jedhe obboleessa kiyyaani birrillee hin qabu akkanatti illee harka qullaan galu aniin tun bahara kanarra baatii meeqa laga kanarra taa'ee beelee waa meeqa tahee dhufe haadhatiyya miskiina namalee hin qabdu natu ummaatiyya qarqaaraa eega dhufe ummaatiyya homaan gooneef si jalan jira. Rabbiin ilmoo kana naqattee naqabe anan galuun jedheen akkanatti namni biyya kiyyaa maal laan jedha intalti zaaraa qullaa galte naan jedhan haadhatiyya kadhattuu biyyatti dhiisee biraa deemanii waa takka goone barraan tala yaa obboleeyyan kiyya osoo waa takka godhaniif shawwadamee isatti dabalame waa takka goone muka bichaa jajjaaree mana dhiise qorqorroo gubbarra dha'ee fi dhiise jala itti fidnee fi ulaa ittiin galchinee fi ummaan tiyya akkana mana akkasiisan keessa galaa jirti ani isatti ammoo mistira kanallee nimne maaliif boruunaan arrabsaan jedhee ittiin himne akkuma nama jaaretti jalaa callisee inna basra an jiruu kiyya bultii kiyya oofifadha jedhee ittiin himne bakka isa dhoksee jiruu kiyya jiraachaa jira isa duuba ummaa tiyya 300-400 ergaa fi dho'isaadhaan amma yoo ani birrii isaa erguu didu yookiin ammoo galuu didu suuraa ani quban qabne kan mana keessatti osoo uffata jijjiirachaa jiru ani akka itti na waraaben beeku rabbi isaa arguu bas kama na gallakkiseen arge ganaa qabirallee si gallakkisa kaateen argin hedduu jira naan jedhe ani gisee kana bakka ilmaan Oromoo osoo isin jirtani qaama kiyya namtichi kun ol nan baasiniiti sagalee naa ta'a tiktokii isaa naa gubaa jedhe achirra dubbachuu eegalee achirratti ol ba'ani awwala ani mana arabaa keessa obseetiin daa'ima kana baadhadhe subii kana nakaasanii fuxuura hojjedhu naan jedhan mana dalaginaa jedhan baadhadhe daa'ima kana ka fuxuura kiyya nyaateen mana kana naddafee ilmoo kana irraa dhiqee raffisee waa meeqa hojjedha
Ani biyyatti illee ummati wajjin ilmaan ja'a torba guddisee dira bakka shunkurtii kana kuntaala baadhadhee dinnichaa kuntaala baadhadhee oli baadiyyaa fidee katama gurgura. Ana walallee miidhamtuudha. Asittis kam akkasitti miidhamtuu kana bakka obseetuma dalagee mudhii hidhadhee akkanuma dalagaa jiru dalagee ilmoota na guddifachaa jiru erginaan jedha maallaqa erginaan jedha. Ani hin qabu jedhe. Inna achirraa yoo ati birriin ergi yoo ati hin galee viidiyoo si gallakkisaa naan jedha. Aboo ummaan tiyya jawwaala guddaa qabdi na agartii rabbi sodaadhu an birrillee hin qabu. Akkanatti illee hin galu an ummaa tiyya homaan goonee fi ofiifillee nama hin taane. Ati asittuu dhalaan irratti bakka agarteetti dhalaa bira deemta. Ani amma si amanillee hin galuu bakka jedheen. Si amanillee hin galuu akka rabbiin na godheen taha malee asuma keessatti hin galuu jedheen. Jennaanin qaama kiyya qullaa fuudhee na gabbaase jechuun miidiyaa irratti. Ani wanni ani si balleessitu Amma gaaffii takka bichaa si gaafadha maamaatii yaanas si gaafata dhiifama isinirraa fudhadhe. Eessa jiraata nama ijoollee isaatiin? Inni ijoollee baaleeti. Baalee eessa? Karjii kana wal baranne inni karjiin jira awwala anilleen karjiin jira Beeki amma haa ta'u achi bakka wal barattanii miti Baalee eessa jira amma inni bakka inni jiru barbaanna. Baalee keessa wallahi kara baadiyyaati garuu anaan baaluma naan jedhe ani baaluma ta'uun beeka malee. Baadiyyaa masan mee nutti himi baadiyyaa masan. Roobe maal jedhaniin simbicoon takka hiriyyaan takka hin beekti garuu biyya sanii ani garuu hin beeku Yookaan Sheeritti godhi komantii gadhiisaa yoo dhuftillee komantii gadhiisaa guys. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. afarsoo kiyyaa akka nagaa fayyaa kan gaafarsoo. Wanni komantii waan boo'u jirtanii fi Abao garuu mucayyoo tana wallahi dhugumatti yoo akka isiin dubbattu kana malee yoo akkuma inni dalagayyuu kan irratti dalaganiidha dhugaa mucayyoo tanaas baasanii dhugaan maleeyyuu mucayyoo tana dabaa irratti adeemee waan fedhe sotaate jaartiidha hojii ture ilmoo irraa qabaataa ture dayyuus akkanaa kana kan dhiirallee maqaa arrabsisiisu kun bakka jirutti barbaadamuu qaba. Amma lammaffaa irratti akka baaleetti akka ijoollee baaleetti naannoo isaa warri beektan yookaan ammoo shaalloo haa ta'u ashuuta haa ta'u ijoollee baadiyyaa diinsho jedhaa jiranii ijoollee diinsho nu galchaa diinsho jedhaa jirani diinsho magaalaa moo goofingira moo karraarrii zaallama takka takkaan beekna aadaa nutti hima namni beekan Maati. ani galataa ijoollee baaleetti na beektan Ani waa tokko duwwaa isinitti dubbadha Jamiila. bakka barbaade haa ta'u barbaadamuu qabaa mucayyootti ajjisi bahuu qaba. Nashi bakka beekan fannadiisa. Akka inni badu barbaaddu moo akka inni adabamu barbaaddu si? Dhiisne bakka. Maalidha kaayyoon keessan? Laa ila tokko irratti adabamuu maletti kun dhugaa dubbachuuti. Biyya keenya dhimma kana dhiisaa mucaarraa dhageessaniitu namni argitan obboleettii qabdu haadha qabna. Okay afarsoo kosii miti ani warra bakka mucaa nutti maa namatti jedhu. Ani maal jechuun barbaada akka nama tokkootti adabbii miti kun silaa odoo seerri biyyi teenya sun osoo seera qabaattee wallahi akka har'a inni dalage kun akka ishiin daa'ima kanarraallee of ajjeeftee daa'imni kunillee biyya arabaatitti biyya kana keessatti namni hedduu beektaniin beektan arabni namaa rifatu hin jiru arabni garaa lamaa lafa hin jiru yoo har'a mucaa wantoonni irra hin jirre daa'ima fuudhanii fedhan amma darban fedhan qoshaashaa keessa kaanii makiinaan darban jechuu si galee biyya arabni namaaf hin rifatu akka inni godhe ammoo akka ishiin silaa lubbuu fi dabarsitee daa'ima kanarraa of ajjeeftee daa'ima kanallee arabnis gara oofe darbuu goosisee kun lubbuun irmijjaan isaatu silaarra fudhame osoo seerri biyya sanii waan dalagu ta'e akkas jedhaan akka kiyyatti garuu ammoo ammaaf nama seeratti dhiyaatee seeraan to'atamuu qabudha. An akka yaada kiyyaatti akkasidha akka beektan. Takkan dubbadhaa akka nama isii biraa amma dhufeetti wanni micattii tana bira dhufee fi akkuma amma afarsoon jedhe kana yoo daa'ima kanarraa micattiin waa'eef gootee akka reef jettu laayivii irratti waa'eef gootu taate arabni mana hin jiru. Ani daa'ima kanarra iyyuu rakkoo gahaa jedheeti wallahi anillee firraa bira dhufee waan takka godhuu fi hin danda'u. Oromoo isinummaan bira dhaabbadhaa micattii tanaa gara biyyaallee galchuu taanaan. Waan gootan godhaa. Mucaan beekaani usmeen galchi usmeen hin beekaa mucaa galchi waliin dalagaa. Obboleettiyaa waan takkas jechuu barbaada. Ifratti waa if balleessuu takkiin immoo waan akkanaa kana hin yaadin.
because ati jaarsa kan kee kan irraa qabdutu waan kana sirratti hojjete nuti immoo ijoolleen Oromoo sibira jirraa jechuudha. Mucaa kanarratti illee badii inni balleesseef badii isaa akka itti gaafatamu irratti hojjechuuf deeman. Kanaafuu viidiyoon inni kana booda si gadhiisus hin jiru, wanni inni kana booda godhuu danda'u tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu ati hin booyini jajjabeessi jabaa. Qaama qullaa kiyya gadi hin lakkifne akkuma qaama qullaa kiyya gadi hin lakkifne tokko. Hin booyini yoo lakkise abbaa warraa keetii yeroo abbaatu dhiisi. Lakkisu ammaa achi gadi hin yaadin. Mucaan as jala jira, mucaan dhaga'u jira. Reefullee tiktaakii isaa gisee fooloo na godhee jira baay'isawwee. As jala jira nu dhagahu jira jechuudha. Namni 4,600 ati arkitu kuniif gastiirra jiru warri koomentii jiru hundinuu warra si bira dhaabbatu jiru. Warra si maddii siif jirraasiin jechuudha jirudha. Inni nama dila kana taree waa takka si godhuu hin danda'u, waa takka hin danda'u jechuudha. Ati immoo maqaan isaa eenyu? Maama maqaan isaa eenyu? Mee haga abbaa akaakayyuu yoo beekte nutti maqaa. Ore Jamila Rabbii dhaabbii keessaan dubbadhaa waan kana Rabbii dhaabbii. TikTokiin isaa ilma mu'ee keessaan dubbadhaa dhiisaa. TikTokii malee maki yoo danda'ame usmee galchaa usmeen ni beekaani waliin turanii. Usmee galchaa usmee galchaa. Jiru bari. Usmeen hin Usmee lakkoomsi tokko barreessi amma maal goona siite Jamila. Asirratti bikka kam jira bikka san jira jennee bikka san irraa akka inni badu godhuu hin qabnu. Tokkoffaa immoo mucaan kun haadha abbaan isaa. Fooloo godheeni maqaan maama ani fooloo si godhee maqaa qofa naa barreessi ati. Nama iddoo isaa keessaan barreessaa fi waan jiru fooloon waliin ta'a. Ijoollee bikka inni jiraatu beeku fooloo godhanneetiti guruppii keessa galchine bikka nu faayiman Jamila akkas godheera naa barreessi maama na soo bakka waan biraa dhiiseera ani waan rifadheef beektaa naa gurgurlee dhageenya. Eega goone booda laalta waan hundaa'u jechuudha. Dubartii morma cabsuun dubartii boochisuu dubartii akka isiin balleessitu godhuun hin danda'amu dhaabbachuu qaba jechuudha. Isiin akka isiin balleessitu kana godhe ati immoo waan asirratti lama makii shugutii ta'e asirratti wallaahi wanni inni godhe kun akka dhiirri borullee hin fuune nullee warri ganaa fuudhuuf yaadnu akka hin fuune nu godhe dubartii qofaa miti nutti illee akka agartee ganaa bultii ni ijaaranne nu godhe dhugaa dubbachuuf warroota singiliititti illee karaa cufee kuni bakka jiramutti irmijaa irratti fudhatamuu qaba dirqama. Okay, amma maal goona seetan nama bikka inni iddoo inni jiru beektan kottaa ol baati akka fooloo isin goone keessaa isin dubbisnu waan barbaannuuf kottaa ol seenaa warri gastii gubbaa warri duwwanii waan jiru. Usmeen beeka jechaanii jira. Jaarsi. Ay maafi. Shugguxii koo akkasila. Baatee na dubbisa. Hawuudhaaf carraa kana haa dubbattu waan boonsaa ganaallee dhiirtii Oromoo tokko dubartii takka irratti gabbaatee waan akkana akka hin raawwannetti irratti hojjannaa jechuudha. Ati garuu hin booyini ofiin balleessaa qullaan hin baatu kana booda sin baasu. Takkitti si baaseefuu gisee kana rakkoo keessa jira ifiifuu jechuudha. Waan akkatti namni si lolu ittiin fakkaanneessa. Waan ati balleessitu itti fakkaate. Ati immoo isaaf bikka kannitee if balleessuu if gabbaatee boo'uun qabdu nama hedduu si bira jira. Dubartiin hundi si bira jira. Ammas dhiirtii hundi tokko miti. Gawwaa jira dhiira baalageetu jira. Dhiirti kun as keessa ijoolleen dhiiraas ni jirti. Kaas bira teessee si jajjabeessu jirtullee ni jirti. Kun jechuun nama haadha isaatiif kabajaa qabdu. Dhiirtii haadhaaf kabajaa qabdu fi dhiirtii haadhaaf miila dhiitu kabajaa siif qabdi jechuudha. Ati haadha ilmootii haadha. Kanaafuu jabaadhuun sun jechuu barbaada. Si waliin jirra wadafiit kana booda wanta akkasitti hin dhagaamin. Hawwii dubbadhu. Obbolaan qabdu nama waasiidhaaf dubbatu hin qabu jedhee yaada taanaan nuti si wajjin jira. Nuti obbolaa keeti. Gama hundaan jechuudha. Kanaafi omti tokko sitti hin dhagaamin. Ati nama nikaa sirraa qabu wajjini isadha kan akkasii godhe kan salphatu ammas taanaan. Maaki akka jalqabdanitti dhimma kana bakkaan osoo hin gahin biraa deebitu taanaan waliin dhiimu. Isinii waliin dhiimu. Wallahi wabbiin ajandaa guyyaa ajandaa guyyaa tokko godhamee. Alex taayee la wanni hubatamuu qabu beektaa asirratti maalidha? Namni tokko gaafa waa eegalu waan san galmaan ga'uu qaba. Namni keenya guyyaa takkitti asirra iyyee bakka akkas jedhee dhiisaa amalli kun akka isinitti hin baranne nama tokko qabaatii amansiisaa waan irraan geessan san irraa barata kun illee sii galee amma namoonni akkanaa kun namoota dhiirallee maqaa arrabsisiisanii shamarallee mataa gadi cabsan akka isiin dhiiran amanne warra godhurraayi kuni irmijjaa guddaan irratti fudhatamuu qaba wallaahi ani odoo ijaan argee rabbii liidan na beeka jechuudha mormarraa muran sila akkanaa kana wallaahi
Maaliif jennaan jireenya ilma namaatittis qabatee bultii namaa agartee ganaa hin fuudha jedhee yaada qabullee akka inni hin fuune goosisa sii galee. Ka akkanaa kuni baalageen ani wallahi nama akkanaa isimmee haasawaa isin dhiifama. Haadha obsinaan Omoo ibsarraa. obsinaan Haa dubbatu haati obsinaan. Dubbaddu haadha. اوكي عندك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi. أنا والله يرجعن قبوني درا كيرياس كبات يا رومارجي اللي هم بيكو قرو وان تنجتشوني بربادو يادك يجتشارا وان تكونون دو كانوا ما سبب جتشارا ربي سبب سيجو أتي هاجر من أربعة كيس دائما كباتة ترتة نمي تكو كوباس إنكب نمي تكلا يوجو ليش تستو تاي بيكو مالي نمي مرتو كوباس إنكب أرى نمي كوما فرسلالو كوني سبباتي وان تكون كنا فيو أتي obsa godhachuu qabdaa lammaffaa dammoo inda'um alhamdulillah je kana keessa rabbiin fitanaa daa'ima qabattee mana rabaa dalaguu jechuu wallahi ana jiru duraatiif argaa jira ijoollee daa'ima qabattee mana rabaa hojii hojjettu wallahi guyyaa harka argee hin booyan kanaafiyyuu wanti kun sababaadha keeriyyaa obboleettii hiyyalaan rabbii sababaa sii godhee akka sii dabarsuuf wanti kun martu human kanaafiyyuu gaafa argatanis gaafa dhabanis gaafa gammadanis gaafa gaddanis yeroo hundumaa alhamdulillah jechuudha. Kanaafiyyuu sabarii obsa godhadhu keessaa dabarta. Inni lammaffaa dammoo sirra itti aanee miti daa'ima kee amaanaa. Duratti yeroo aartee daa'imni gubbaa jirtu akka tokko jechichaa turte waan ta'eef daa'ima kee sirra itti naannu adaraa daa'ima kee amaanaa.